Jirtu hordoftoota chaanaalii maatii Astaltuu Bindinuu Nageenyi Badhaadhaa. Har'a viidiyoo gabaabaa tokkoon isin garsiisa. Viidiyoonis bilbila keenyatti fayyadamuudhaan akkamitti YouTube chaanaalii keenya irratti laayivii seennee nama wajjin marii yaada adda addaa wal jijjiiruu akka itti dandeenyu kana gaa'ii warri Astaltuu subscribe godhin subscribe godhuudhaan nu gargaara isiniin jecha gara viidiyochaatti kallattiin seennaa. Bilbila keenya irra kan jiru Chrome fayyadamuudhaan erga Chrome kanatti banneen booda YouTube chaanaalii keenya irratti banneen boodatti gama gubbaa irratti gama harka mirgaa tuttuqaa abba sadii jira. Akkumaan viidiyoo dabre irratti isin barsiisetti bilbiluma keessanii desktop saayitii godhuudhaan akka koompitaraatti bilbila keessan bareechee akka YouTube chaanaalii koompitara irratti itti fayyadamaa nama jirutti isin garsiisa. Erga YouTube channel keessan desktop saayitii godhaniin boodatti gama harka gubbaa harka mirgaa irratti iddoo profile logo keenyaa jira. Our channel jennee idduma seenu san maal gonna YouTube channel keessan YouTube channel jettee irra kilik goota jechuudha. Erga kana sii dhufeen boodatti kana gaa YouTube channelin kiyya viidiyoo na jedhee sajjalaa harkattaa gama gubbaa harka mirgaa irratti mallattoo ida'uu jira. Bifa kaameeraa ida'uu mallattoo qabdu notification aanee isarra tuqachuudhaan kallattumaan gara laayivii seenuu dandeenya jechuudha. Go to live iddoo itti jira go to live irratti seenuu akka ammaan duraatti StreamYardidhaan osoo hin ta'in YouTubein matuma isaatiin fidee jira. Osoo nevi waan biraa tokko hin fayyadamin laayivii chaanaaluma YouTube keenyaan akka feenetti barbaannetti seennee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Erga gootuu laayivii ittiin boodatti akkana sii dhufa. Erga kana sii dhufeen booda maal goota taayitilii yoo kaameeraa godhuu fedhe kaameeraa alloo jettee Oke, erga kana teessee seenteen boodatti maal goota gama gubbaa irratti taayitilii kee barreessitaa jechuudha. Taayitilii kee barreessitaa taayitilii kee barreessuudhaan taayitilii kee barreeffatteen booda kallattumaan gara laayivii si geessaa jechuudha. Maali asirratti amma headphone fayyadamne tokkoffaa lammaffaa immoo appilikeeshiniin kiyya kan bilbila kiyya jiru kun wanni hin hayyamu appdeet waan hin ta'in jecha laayivii hin hayyamu laayivii YouTube channel uummata keetiitiin akkana seentee fayyadamuu dandeenya. Akkuma nama viidiyoo ol baasutti si gaafata striikerii description jira taayitilii jira waan hundaa'u amma kaameeraan kiyya waan hin hayyamneef ni dide malee bilbila kiyya irratti hundaa'uudhaan akkasumaan iddoo upload video ana jiru kana go live kan akka feetetti live seentee nama wajji mari'achuu dandeessanii kana har'a viidiyoon keenya kanuma yoo subscribe godhanii subscribe godhaa jecha viidiyoon keenya guyyaa har'a kana yeroo gaarii nagaan nu tura innaa yeroo nuti viidiyoo gadhiifnetti like share subscribe nu godhaan nu gargaaraa isiniin jenna.